gololchaan baharitti seeriin godhamtee jirtii je'e. Kana irratti Fatihaan maal dubbatti? Bahar akkuma goda san dhaqetti ichitti dhaqee isaan gololchaan faanis barbaadanii haala saniin osoo gololchaan barbaadee dhabee akkasumatti mul'ate jechuun bahar gale manatti bilbila hedduudhaan irratti dawwalee bilbila kana jalaa hin kaafne gololchaanis dhugaa qaba. Kanaaf akkas ta'e bahar garuu humaa hin taane fayya qabaa jechuudhaan dubbatti Fatihaani. Bahar nagaa qabaa gololchaanis itti haala manni keessa jiru bilbila jalaa kaasuu dinnaan akkaatuma kanaafu inninis akkas jedhe jarri sheexaana warri sheeka keenyaatu nuuf dijuusanis bahar sheeka qabaa sheeni isaan dura jabaadhaa kanaaf nu moohee jechuudhaan dubbatan. Isaanis sheeni bahar rabbii malee sheekan qabu jechuudhaan bahar rabbuma qaba malee sheeka hin gargaarsifatu sheekaan waan jiruus hin qabu akkana jechuudhaan dubbattii jechuu Fatihaani. Isaan silaa warri sheexaanaan bulu kun warri sheexaanuma dubbachaa oolu kun akki isaan jedhanitti akkana sheexaanuma isaanii san dhaada sheexaana keenyaatu moomee jira. Bahariin nu caala akkuma keenyaan namu sheeka qaba jedhaniiti isaanis akkasitti dubbatanii uummanni karaarran jirre kuni akkasitti dubbatanii jechuu. Maalumaafuu bahar rabbii nagaatti haa ta'u bahar sheeyni keessan fiduu osoo hin taane qabeenya isaa tuqame. Kanaaf isin bikka isin jettanitti isin dhaqe malee silaa inni qabee makiinaa isaa jala cabsitanii use isin booda mana isaa cabsuu yaatanii jechuudhaan dubbatti jechuu. Jarri makiinaa dhufee cabse booda dhufee mana isaa cabsaa jechuudhaan dubbatti jechuu. Isin silaa kan inni usu taatee haala saniin deemtan jechuudhaan dubbatti. Akkasiin isin jaa kabajamtaa hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.